jedhamu tokko jiru gurbaan akkuma loon irratti banamen kilaasii gabbuufateetiin nama hedduu rashana jedhan viidiyoo isinitti himaan waraana piippii haxaa'ee wareegame. Jalalabe jedhani yaatu ira jalalabe jolle viidiyoo nama hedduu wareege jedhani bichaari dua dhiira balleessina dhiira Oromoo jecha duute dhiira Oromummaa jecha duute dhiira biyya ofiitii duute maqaa balleessina yaa warra baduu hedu yaa warra lafarraa baduu hedu. Bucaan jalalabe itti sore goota bar goonin du'a ba ati jirtu tana bucaan kijiba akka isin kijibtan karaa Facebook irratti warabbal kaaba gurbaan itti sore fiixaadha dhiiga madaati fiixaa waaqoo guututii bar gaafa nuti karaa nuti iddanii bar amma gurbaan tokko Muhammad Kadir maal jedhamu tokko gurbaan baala keessa amma live isenetiin ummata waliin dha'u tokko jiraan qoshaashaa viidiyoon daabboo bittuuf ka ummata Oromoo waliin dha'u qoshaashaati maan du'in maa deemteen du'in maa deemteen du'in akka isaatitti maa deemteen diriimmee waraanni bilisummaa Oromoo maa sin ajjeesin achitti dhayxeen aati yoo nama Oromummaa quuqamu taate itti jallaafte wareegama qabaltee bara naa nyaatu. Maal bari yaadi me masa futu banna ya Oromo masa futu banna waraanni bana me jira bakka hunda right gurbaan achi keessatti waraana keessatti wareegame gurbaan bar lafatti wareegamne wareegame bari dhiira gurbaan waraanan marfamanii jennaan gurbaan waraana itti fiige jedhan Machal goreetiin gurbaa wareegame wanni jiru kana wanni ijoolleen natti bilbilee kana wanni ijoolleen natti dawwaltee dubbattellee kana gurbaa wareegame yaa wareegame sirriin kijiba of viidiyoo fuutanii ummata waliin hin dhayina yaa ummata dukkana dubbii waa'ee alaaballee miti waa'ee jawaarillee miti waa'ee qabsooti waa'ee